achiraan naanna'e achiraan naanna'e anis kanan cimu siibaa ishii jedhee suuta jedhe Inshallah baanee jirra nagaadha yoo rabbi barbaada baanee jirra mee kophee uffadhu kophee uffattee amma yoo dhufnee jennu shuggaan gurfaa sadi qaba gurfaa lamaan iyyuu gurfaan tuwwan tahirribaati kun majlisa jechuudha akkuma agartan majlisni Yusuf ka dura jalaa guurame kunoo as jira jechuudha argannee jirra alhamdulillah akka baafannullee du'aa nu godhaa isiniin jenna akkasuma mootiyyuu bishaan quraanallee gidaara guutuu ulaa guutuu irratti nahidhee jirra waa takka shayxaan isaanii dhufanii nu rabbashanii inshallah ni haafanne jedhee yaada magga yaada qabdutti kunoo akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya ilaa kunoo tokko lama jennee jechuudha usulee mana soonni hudhana qabuun dirqama nasiin ga'e bakka meeshaa kaayamu achi fageessanii kilaasii biraa galfatan meeshaa namicha jaayiza ta'eerin tasgabbaa'ee ka'aati waan namichi jaayiza haa ta'u meeshaa isaa jechuudha bakka jirru hunda kunoo arginee jirra amma meeshaa Yusuf kunoo inni kaan as keessa jira kunoo majlisa gurguddaa kana jechuudha jalaa guurrattee faayoon isa maraachitee gaaratti galchitee jalaa guurrattee jechuudha meeshaa kana yaa ammalaa weelee kan amma jechuudha kunoo nuti jalaa sarii kunoo ta'an dalbawaaba sawaakatti bilbilannee jirra namichi konkolaataa jechuudha dhufee jennaan meeshaa kana gurgurannee itti fe'annee asuma baafachuu qofa jechuudha yoo rabbi nu gargaare egaa akkuma beekamu meeshaa Yusuf kana qofa miti kilaasiin jara hedduudha kun barka Yusuf malee kan mucaa saayibaa hin jiru mucaa saayibeessa kilaasii biraa jira sunis yoona kana qofa miti bar kan Yusuf iyyuu kana qofa miti bar tokkoof lama miti bar kan Yusuf iyyuu waa hedduudha kan jedhaa dhokfamaa ture alhamdulillah yaa rabbi nu gargaareeti inshallah akka mootii Yusuf Suleeman jechuudha osuma wayitii iyyuu nu qabsiisee oole maal qabsiisa mee ani bar ni gubadhee bar namitti dhiiga keenya dhugaa turte bar yaaqii hiqaa isiitti miti isii iyyuu gubuu fedha osoo dandeenye haqa Yusuf galchinee kaanee siree yoo gubne dhuguma siree miti ambari meeshaa sanii miti wanta ni irratti wani ta'aa jiru maali beektaa yookaan achi keessatti garteemi summii adda addaa qorsa adda addaa siiriiwwan isiin dalagattee yookaan achitti awwaalatu dandeetti achi sababa san garteemi yoo wanti san gubne ni gubata jala dhumarra gubnan jedhee baran dura amma siree sanatti abiddi qabnan haaraa xiqqoo miti bar kan ba'u siiriin gubatee jennaan tasumayyuu abiddi hawaa kana keessa nu kaakaa ollaan nutti birbatee jennaan immoo kana karaa baafannu qabdu amma qabeenya barbaadaa jirru arganne namichi taakee kilaasii godhu jira dafi hayyee amma qabeenya arganne bar kuno golmatti laala awwal golmatti qabneetu waan marraa takkitti maal beektaa asitti jaayiza goonetiin dafnee gadi hin babbaadha amma takka yoo gadi baane yookaan arguu danda'an jedhe hayyee kana maaliin hiiname kana maaliin hiiname laa kan akkanumatti qabnee deemneen wal marra kaayati hayyee sunoo kunoo Suleeman qilleensi tokko bishaan kana dagatiin otoo ofirraan fageessu bishaan kuraasitti kanneen raabaa bishaan kana dagatiin xiqqoo seela ofitti diddibataa yoo jenne malee bakka takkatti wanni bakka takkatti waan guuriin duqabattee na lammas immoo rakkoo aslaali magge kanneen jechuun bakka takkatti walitti hiinee jenne malee makiina irraa bu'a jedhe mee akkamitti maaliin hiinan jedhee baran walumatti qabee kan qabu kifilii kan seenetti haadha guura quncee wayya maal eessa argan waan kanneen quncee wayya eessa argan kanneen akkam goona maal dhaabata maggee sila maal taatisa sa'aatiin deemee bara amma akkam goonin jedhe kunoo jalaan baane kana maaliif gadi guurtati ooy bakka takka jaalala godhan bakka nu jalaa cufaa jira walirratti gugguuran namaal taatise bakka nu jalaa cufaa jira ni ilaalama jechuudha bakka takka irratti jechuudha akkatti marraa lama bicha nama ilaal kuniif kun marraa lama tokko haa hidhamu akkatti gartee walii hiineetuma kunis immoo yeroo tokko akkanatti haa hidhamu akkanatti jechuudha ati kana fuudhu laal zikka kanii raa eeguu ilaal ammas immoo kana sada walitti gala hin galee walitti akkas gootee miti akkas gootee kaniin immoo warratti guurre jechuudha bakka tokkotti kaniin warratti guurre san dachaas sanneen laa akkasitti miti bakkuma takka irratti cabsi warratti wayya in akka warratti cabsi laal akka warratti cabsi cabsitee irraa fuudhamu ulfaata laa akkasitti hin cabsin akka warra kennaa akka warra kennaa walirratti adeemu hayyee akkas goonee miti hini namooti iyyuu amma makaddaa irra kaa'e ulfaata kun nama lamaan qabna san rakkoon qabu ay fuuti ni nyaatti si meeshama nama akkuma namaa nyaatti amma gaajura kuna taa'u kuni hidhuun nu gaafata waan ta'eef kun kana akkasumatti balbala banannee baanafan warra kaa'u amma bilbilaan irra deebii jabaadhu adiin ka'u kan namichi dhufee jira bara kilaaksii godhu jiraati maal taate hayyee amma qabi hayyee sana hidhannee balbala banannee ani kun laal gularatti gadi hin baajee ati asii mootii nama laal nagee Suleeman bushaaf jetti akka gootu deemiitii haadha nu barbaade waan ittiin hiinu nu barbaade kottu
egaan inshaallah akkuma argaa jirtan qabeenya barbaadaa jirrus arganneerra. Egaa obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Yusuf bakka jirtutti nagaan koo siyaadha qabuun si jedharra deddeebi'e. Akkasuma wantoota yeroo dheeraaf si rakkisaa ture kun amma arganne harkaa qabna inshaallah. Qabeenya kan kee jechuudha kan guyyaa jarri sitti duulanii siiriidhaan lubbuu kan kee dhamaasanii si dhamaasanii jechuudha si jalaa guurrataa turan hundasaa kuno har'a gadi guurree arginee jirra kuno tokko tokkoon jechuudha. Kan osoo jechuudha nuti guyyaa tokkoon argin asitti walirra darrabamee as ture kan tokko tokkoon har'a gadi baasuuf kuno inshaallah. Ati kanaan dura kanaafi tokko jechuudha as keessatti wanta ati hidhamtee jirtuuf qabeenya guddaa kana jechuudha maallaqa itti baastee bittee kaatee maallaqa qaaliidhaan tanuu biyya kana keessatti biyya jireenyi ishee jabduu kana keessatti jechuudha itti fayyadamu osoo beektuu maallaqa kee baastee jechuudha ofii keetti dafqitee hojjettee kana hunda jechuudha bibbittee gatii qaaliidhaan kana si harkaa guurratanii harka duwwaatti si hambisanii kan jarri sitti roorrisaa turan jechuudha har'a kunoo gadi guurree alhamdulillah gadi guurree fe'uuf jenna yoo rabbi nu gargaaree kunooti amma jechuudha sawaaqni dhufaa jira jechuudha namichi konkolaataa oofu dhufaa jira yoo yeroo tokko guute yeroo lammaffaa deebifnee isumaan baasna yoo immoo gatiin sanaallee jechuudha nu harka dhabamtee jette gartokkee irraa gurgurree fidi kunu gartokkee irraa gurgurree jechuudha gartokkee irraa gurgurree maallaqa kaffalaa jechuudha muka qabaa hidhi waa xiqqoo seen qata kun wal bira hin ga'u nuuf hin ga'u Suleeman kun nurkaa futta garuu konkolaataa irra ga'ee konkolaataa bara nuuf haa ga'u malee saboota akkaataa nu goonuutu beeka. Wal qabaan jiru hin dide. Qaceeliti. Walitti qabi xiqqoo akkanatti laaffitime. Kunoo hidheeyyuu. Kanas immoo walitti. Kanneen walitti hina. Bakka walitti guutu sana taatu batu. As fidi walitti ta'uu kanneen illee. Bakka tokkotti. Enggak. Nikah. Kawan undi bubeta. Kawan aku mata katakan kawan ni kan nama gadi baasne irra keenya. Inyaatti amma kana. Na akkasi kun akkuma agartan meeshaa arginee yaafataa jira jechuudha. Anduruu maanuu gaaratti ol akkasuma mootii iyyuu saahiba isaa amma ka saahiba isaati kan nuti beekta. Kanneen makiina laga guuratiin Kataayi bataa immoo barbaachatti kaa. Inshaallah egaa akkuma beekamu jechuudha. Anduraanuu nan balleesse osoo nas taa'ee jechuudha. Rakkoo Yusuf qabu akkasii kana as keessaa fura ta'eeti Yusuf silaa haga kana hunda rakkatu. Anuu dhaqee isa barbaada jedhee lubbuu isaa barbaachaaf gaaratti dabalamee ofii fakkii kana nama lama yoo fuula malee ulfaata. Ofii kootiif iyyuu kamii. Kun ulfaata. Tura kana baata malee inni kun qabi. Lama taanee qabi. Asitti. Dura kun haa ba'u gadi. Kun dura kun haa gadi haa ba'u. Dura haa ba'u. Inshaallah. Daa'ime. Bakki gadi baafna kottu. Laa gadi hin baasu. Kana amma deebisnee hirkisnee jala kana gadi guurrannee kaa. Kanneen baafna wal. Karaa walitti hin cufnu karaa as deebisatti kan. Dirqaan jala. Sila hambara maal beektaa? Dirqaan kun gubbaa taa'u kun makiina agarteemi. Yoo jala taa'e kun inni gubbaa taa'u beektaa? Kana warra accaatu kana jala keenye isa kanaan gadi ukkaamsine ta guddaa kana. Kana booda gar tokko kan inni kaawwat kana hina. Mee haala deemi nu dabali mee ammas waan ittiin hiinu tokko kan kanaa tafe. Egaa inshaallah akkuma argaa jirtan hordoftoota keenya alhamdulillah kun meeshaa isaa hunda ol qixxeessineerra konkolaataa illee arganneerra amma kana tokkoon jechuudha asii gadi baasne irra keenyeetu inshaallah gaggeessina jechuudha harkaa baafan. Onsineerra jechuudha akkuma ishee yeroo dheeraaf mana Yusuufii fi Linaafaa onsuudhaaf jechuudha karoorsitee ummata keenya dadhabsiisaa turte gidisaa turte sana jechuudha amma kun alhamdulillahi nutis gumaa sana baafannee jirra jechuudha meeshaa keenya gumaa gadi guurree jirra garuu wanti isinii galuu qabu kanfaayoo cabduu tokkollee hin fuune kanfaayoo cabduu tokkollee haqa isaaniitti miti kan isaanii ni gubna indee kan isaanii hin balleessinu hin gubna wallahi billahi hin gubna amma isa makana gadi naafaa wallahi billahi waa baduun gaarii miti Suleeman waa baduu miti namitti tan ni beetaa akibar maal taasiseeti waa gubuun hin ta'u dhiis. Maggeen bakkuma kanatti. Dhiis waa balleessuun hin ta'u bar rabbitti hafuutu caalaa bar. Yusuf iyyuu bar. Yaaki baraa inni. Yusuf iyyuu akkanatti jalaan balleessu haqataa barbaade malee Yusufu waa jalaan balleessu bar. Nutis haqataa inni nuti. Abooyi haqa isiiti mee isii iyyuu biddeetti qabu lubbuu isiitu iyyuu. Haqa isaa qofa barbaannee galchinaa fi. Kana bar fayyada. Sana dhaggeeffadhu sana kophaa kee deebitee gubda. Maa mana iyyuu hin gubin.
mana yuubu. Kana malee isin duratti boonte fa'aa. Wayita ajjeesaa wayita gubaa hundee si jennu. Dhaggeeffadhu isheenis dhala namaati. Dhala namaa isheen dhala namaati. Maaltu dhala namaa godhe? Isheenis dhala namaati. Osoo dhala namaa taatee akkasii Sibiila naa jallisuyyuu malee isheenis dhala namaati. Isheenis dhala namaati yoo gad deebite yoo qalbii isheetti deebite boru kanumatti deebite keessa jiraatti waan ta'eef amma jechuudha qabeenya Yuusuf qofa baasnee kan faayoo Rabbi nu arga waan ta'eef cabduu tokko hin fuunu jechuudha. Cabduu tokko hin balleessinu. Hin gubnu. Hayyee ati hin gubinna guba meeshaa kana bicha Rabbi ni sodaadha. Gaafa waa injifattu injifadheera humna qaba jettee namatti hin dhaadatin. Jabaan jabaarra caalu Rabbiin tokkicha malee hin jiru. Kan namarra hundarra humna qabu Rabbiin tokkicha malee hin jiru. Rabbiin humna isaa yoo nutti argisiise. Amala nutti dhiiga nu dhugaa turte bara. Waan mafeete yoo goote ni hin kaffalama sun boru. Amma jechuudha kottu waliin lollu yeroo walitti hin gubnu konkolaataan natti jira. Kottu amma kana baafannu. Kottu naa qabi. Naa qabi kottu. Achiraan naanna'e. Anis kanan cim. Siibaa ishee jedhee suuta jedhe. Inshallah. Baanee jirra nagaadha yoo rabbi gargaara. Baanee jirra. Mee kophee uffadhu kophee. Kophee uffattee? Uffadhu.